ergisa ta'u afaan biraarraa ergifannee akka madaqfanne har'a baga dhageessanii jechuudha warri nagaye yoo jiraattan. Odaa muruu kan jedhu raan jalqabaan koomenti kee. Ani odaa muruu inni dhaloota barsiifnan jenne jiran. Akka jechaan jiru. Tokko duubarra galtan baay'een keessan guutummaa isaan nageenya. Ol deebi'iitii akka ka'umsa kee nutti minaan jechaa jirtu. Ani amma pirezenteeshinii biraan jalqabaa. Yeroodhaan argamtanii dhaggeeffachuu. Akka guutuu biyyaatti jedhame maal? Akka guutuu biyyaatti dhiyaachuuf deema kun. Konfereensii yuunivarsiitii 18 hammachiisatutti qophaa'aa jira. Ani garuu isin dhuftanii achi dhaga'urraa isin irraan jalqaba mana kootii maatii kootii jedheen isin bira dhufe jiran. Namni appreciate na godhee Dr. Tashoomee qofa. Kana dhama'uu kee fi dhama'uu isaatiif ani immoo appreciate isa godha kan jedhe appreciate illee nan goone maali jamaa yoo aarii qabaattanii rakkina maalii qaba wajjuma aarraa waan an hojjedhe krediitii amma kanaan qabu. Nami torba qubee uumuu quba qabdu dur waa'ee Sheek Bakirii qofaa isaan turreen miti. Kanaafi maal xiqqoo tasgabbaatii ilaalaa hayyootaan warra qoratudha warra dubbisudha warra barsiisudha warra baratudha. Aariidhaan osoo hin taane saayinsiidhaan itti deema. Abbaan tokko immoo kottuu kana linguistiksiidhaan qoradhuutii kuffisi. Ija linguistiksiitiin ilaali maal kunoo sin hirkairaa. Dookimentii barbaachisu ana biraa argachuu dandeessu. Yoo barbaadan kun linguistiksiidhaan hin adeemu jettanii kuffisuu dandeessu. Amma hojiirra oolchina jennee dubbachaa irraa. Waan kana hojiirra oolchinaa jennee dubbachaa hin jiru. Kan nuyi silaa jechaa jirru hayyoonni irratti mari'atan waa keessaa haa baasan waan ta'uu danda'u haa ilaalan jenneeti dhiyeessaa jirra. Ammallee as keessaa namoonni muraasni deemtu gara Dirreedawaa dhaqaatii aarii qabdanii dubbadhaa akkuma kana. Ani numan dhiyeessa. Iddoon biraanis na gaafannaa inuma dhiyeessa. Mootummaan na gaafannaa inuma dhiyeessa. Qorannoo dhiyeessuudhaaf nama hayyaman gaafadhu. Dhiisii asumatti kan jedhuuf ani waan natti fakkaateen hojjedhaa dhiisuun immoo kan eeyuti kan isatti fayyadamuuti. Qorannoo dhiisii maam namaan jettu sin. Waan haaraa waan tokko iyyuu nageenyaadha. Qorannoon kun asumatti dhaabbachuu qaba. Na ajaa'iba akka nuti nuyi itti hubachaa jirru baay'ee na dhibeen ammoo. Ergaan kana jedhee booda gaaffii muraasa irratti xiyyeeffadha. Okay, gaaffii bu'uuraa kana ani kutaa tokkoon dhiyeesse. Warri Haroomayaa deemtan guutummaa isaa argattu. Guyyaa guutuu waraqaa kanatu dhiyaata nama lama. Kanaaf yeroo sana guutummaa isaa argattu. Wanta tarii amma gaaffii isin ta'u keessatti argattu waraqaa kitaaba isaatti nama maxxansaa gaafa Rabbi na gargaare jechuu kooti kitaaba isaa fuutanii dubbistu. Ani kan hin barreessaa jiru qubee laatiiniiti bara. Kan hin barreessaa jiru qubee laatiiniiti. Kana bareenni shaakaleen hojjedhe malee qubee laatiiniitiin hin barreessin qorannoo kooyyoo kunoo kan isin amma gartan iyyuu. Qubee laatiin ignoor hin goone qubee laatiinii. Nuyi qubee laatiinii falmuuf isa sin jiru afaan Oromoo falmuuf as jirra malee. Afaan Oromoo guddisuuf as jirra malee. Okay, obboleessi koo maal jedhanii maqaa Doktera yoo ta'e obbo jedhamu. Okay, Dr. Taarikuun akka jedhanitti guddina afaanichaati wal bira qabdees ilaaltee taa'u kan jedhu gurra na buusaniiru amma. Sanaa wal bira qabeen isinitti hima. Wanti kun qubee afaan Oromoo wajjin wal dubbiseera. Appilikeeshiniidhaan isinitti hima. Sadarkaa guddaatti deeme. Har'a afaan Oromoo APA'dhaaf galmaa'uudhaaf adeemsarra jira isinitti hima. Torbanitti $30, ji'atti $30 kaffalama. PA itti galmaa'uudhaaf International Phonetic Alphabet itti galmaa'uudhaaf afaan Oromoo kun jechaan jiru yookaan kuullee jechaan jiru. Kana tuttuqee dhaqee iddoo sanaan kan ga'ee piroojeektii kanaa jechuudha. Afaan Oromoo kaleessa IPA keessa jira galmaa'eera hin jiru. Jira warri jettarra ganaa fidaa. Itti galmaa'uuf iyyuu $30 ji'atti kaffalamaa jira isinitti hima. Afaan Oromoo guddisuuf adeema internationally eeyyii akkamitti qubee laatiiniitiin kitaaba barreeffame sekeendii 15tti kana gara kanatti deebisuu danda'a isinitti hima. Kun Oromtuu isheen jedhe kanatti sekeendii 15tti duraan barreeffamee kan jiru control plus A qabdanii hunda isaa filtanii achitti transfer naa godhi yoo jettan gara kanatti isinii deebisuu danda'a. Teknooloojii wajjin amma kana wal argee jira. Keyboardiin qophaa'eeraaf kompiitaratti barreessuu hin danda'ama kun amma baasee isinitti agarsiisuu danda'a yoo barbaaddan. Guddina afaanichaatiif wanta haasaa jiru jechaadha. Isatu na deemsisama. Gaaffii ishee tokkitti kanatu na deemsisaaf.
Inni kaan kan qabu jechuu miti. Gaaffii ishee tokkittii kanatu ka'umsa dubbii kootiif ijoodha waan ta'eef. Kompiitara wajjin wal dubbiseera eeyyee, isa kanaa wajjin wal dubbiseera eeyyee, IPA'tti galmaa'uuf deema eeyyee. Akkas jechuun koo maa inni yaaddoon isin qabdan akkuma jirutti ta'ee odaa murmuranii hojjetan isa jedhu nutu jedhaa jira hayyoonni bifa ittiin qubeen kun dhufte akka arganiifan dubbachaa jira malee dhalootatti gadi baanee odaa murmurre jennee dubbannaa jiran. Baal lafanni dhufe namni kana dura baana sirraa dhufe jedhu dhaga'ee jira. Baa yookaan immoo eena sirraa dhufe nami waan jedhe itti meeqabaa? Eedhuma bakka bu'aa eedhaa kana dubbachiiftuudha maaloodha inni barsiifne miti. Ammas isheen kun faan inni kun as keessatti kana bakka bu'aa yookaan mallattoo kana bakka bu'aa jennee waan ilaalluun ala wanti nu iddoo akkasiirraa dhufe jennu hin jiru. Hayyoonni garuu hundee isaa beekuu qabu kan jedhuuf sanatti ilaallee tokko wantoota haaraa dhufu mormuun sirrii. Hojiirra oolaa ammoo hojiirra ooluuf gaafachaa jirraa lakki. Hayyootaaf dhiyeessaa jirra jiran. Uummata keessatti baratamaa jira sirriitti. Namni akkuma ja'a fedha isaatu leenjise miti bara. Wanta kana koo odeeffannoo argadheen tuttuqee bira ga'een bakka inni jiru. Bakka garagaraatti Oromiyaa keessatti daa'imman kana barachaa jiru sinittan hima. Fakkeenyaaf fedha isaa qabdanii hiitanii dhiisi bakka ati waggaan manaaf as keessa taa'e yoo jettan kun as keessa deemaa jira jechuudha. Fedha isaa tuume miti waan ta'eef. Kun piroojeektii mataa isaa danda'eedhaan deemaa jira. Hayyoonni garuu asirratti qabanii dhaabuu itti fufsiisuu danda'uudha. Hayyoonni dhugaa jiru ilaaluudhaan qorachuudhaan malee akkas jedhama ta'innaa laata oduu akkasiitiin miti qoradhaa kunoo banee isin dura kaa'ee kunoo dookimentii fudhadhaa galaa ilaalaa barreeffama isaa akkamitti akka barreeffamu isin agarsiiseera dhaqaa barreessaa kun linguistiksii fudhataman qabu jedhaatii disproof godhaasin immoo. Dirree sammuutiin ittiin wal mormani malee dirree personal attack miti jechuudha asirratti. Yookaan immoo gosa akkasiitii naannoo akkasiitti qophaa'eedhaan kan amma obbo Margaan dubbatan baay'een balaaleffadhee jechuudha. Ani baa Oromiyaa keessaan dhufeen. Baa Oromiyaa keessaan dhufeen.